warri jalqabaa yeroo gara biyya Arabaa deemtan maqaa kan keessan hin taane yookaan immoo maqaa jijjiirrattanii paaspoortii baafattanii ittiin biyya Arabaa deemtan viidiyoo kana sirriitti dhaggeeffadha. Baay'ee isin fayyada. Yoo maallaqni kun jalaa hin qabamiini kisiif kisaaraa hamma kana keessa galuu hin qabu jettan isin fayyada waan ta'eef waan tokko immoo otoo namatti hin dhufiin fagootti eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan addaa ta'e tokkotu na mudate. Isa sanan isinitti hima warra maqaa kan keessan hin taaniin paaspoortii baafattanii biyya Arabaa deemtan yeroo deebitan wanti akka kanaa akka isin hin mudanneedhaa fi viidiyoo kana wajjin haga xumuraatti turtii keessan godhaa isiniin jedha. Kun akkaawuntiin kun akkaawuntii nigidi baankiidha. Laala kun lamaan isaanii tokkuma yookaan immoo baankii daldala Itoophiyaa kan daldalaati argitanii lamaan isaa tokkumadha. Garuu maqaan asirra jiru garaagara. Lamaan isaarra jechuudha. Kun maqaa biraan baname kun maqaa biraan baname garuu kanuma kooti. Lamaan isaayyuu maqaa garaagaraatiin baname. Kun immoo kan Oromiyaati jechuudha. Kuni keessan jiru garuu akkaawuntii sadiitu jira. Kana hundaarra ta'uun birrii qabaadhee ani soorettiidha. Kana hunda erga biyya dhufeeti kana lama sadan isaayyuu kanan bane. Amma kan rakkoo natti godhee warra maqaa garaagaraatiin akkaawuntiin lama banaman kun rakkoo addaa keessa nagalchee jechuudha. Innis maal akka ture akkuma isiniin jedhe warra maqaa keessan malee paaspoortii baafattanii ittiin garaalaa deemtan akka isin hin qaqqabanne yookaan mudannoon kun akka isin hin mudanne of eeggannoo akka gootaniifidha. Nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii nuti baay'ee nagaa keenya galata Waaqayyoo. Nama hamaa jiru garuu qoraaliyoo barree gosa hin qabu qoraaliyoo. Nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedheera jirtu bakka jiraatanii bakka nagaa taatanii nuti baay'ee nagaa keenya galata Waaqayyoo. Egaa baatii ramadaanaa ji'a ramadaanaati akkam isinitti jira hojiin qimamoonni jajjabaattu Waaqayyo isin haa gargaaru. Gara xumuraatti jira gameetiira guyyaa shanda akkasumaan qanna isinatti fakkaatu hundi gaggaruu dhaabaadhe jabaadha jechaati. Akkuma isiniin jedhe egaa isin fayyada waan ta'eef yeroo maqaa kan keessan hin taane paaspoortii qabaattanii yeroo gara biyyaa galtan paaspoortii sanaan waan barbaadde fayyadamuu dandeessaa. Akkaawuntii banachuu dandeessaa. Paaspoortii keetiin akkas gochuu sana gochuu dandeessaa waan jedhamutu jira. Ni danda'ama garuu yeroo ammaa kanatti akkamittiin akkan rakkoo ta'een isinii qabadhee dhufeetti jira. Warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuutiin gara maatii keenyaa gara mana keenyaatti dabalaati hundi keessanuu yoo isinitti tole warri nu jaallattan warri nu kabajjan viidiyoo keenya laayikii sheerii gochuu tasuma irraanfatamuu dagatamuu hin qabu. 30,000 nu galchaa isiniin jenna. Innaa maaltu na mudate yoo jettanii egaa akkuma isiniin jedhe kun akkaawuntiin kun daldala irraati kanan baasii kan hundumaa argan dhufee kanan baasii maqaan garaagaradha. Maqaan sun maal ta'isiitan paaspoortiin kunis kiyyuma kanuma kooti jechuudha. Paaspoortiin kun 2,500 ba'ee kana bichaa miti garuu sadiin qaba. Guyyaan isaa kanarra darbee haaressiisee sadiitu na bira jira. Kunis amma guyyaan irraan dhumnis haareffamee jiru jechuudha. Innaa kun kan ba'ee bara 2005 paaspoortiin kun jechuudha. Bara 2005 dallaalaan waan barbaadu isinitti kennitti waan darbama akkammaa kana mataa miila xaaxaa cinqiin tokkoyyuu hin jirunna. Obboleettiin tokko paaspoortii baafachuudhaan mataa gandarraa baafattee erga isheen piroosesii jalqabde jidduutti hin butamti. Otoo deemuuf jettu jechuudha. Jidduutti butamte isheen hedhamte naani dallaalaan immoo mataa kan ishee maqaa kan isheetiin mataa naa kenne. Achiin booddee mataa sana fudhadhee maqaa koo gara maqaa isheetti maqaan kan isheeti garuu ashaaraan kan goote jechuudha. Ashaaraan kan nama kamiyyuu jijjiiruun hin danda'amu maqaa yoo ta'e malee jechuudha. Yeroo sanatti amma otoo hin taanennaa achiin booda maqaa isheetiin yookaan mataa kan ishee fudhadhee ittiin paaspoortii kun baafadhee san booda yeroo naa xumurametti biyya Arabaa nan deeme maqaa kan kun taane biyya Arabaa waggaa meeqa jiraadhee bara naammoo gara biyyaatti deebi'ee jechuudha. Achiin booda yeroon dhufu maaltu ta'e seetan biyya toroon deebi'u maqaa ittiin manni barumsaa na beeku kan maatiin kun habaasan kan gandi hundi ittiin na beeku maqaa biraadha. Kan asirra jiru immoo maqaa biraadha mitiire amma maqaa kana baqqaa dhiisuufi biyya Arabaatti galmee ofirraa lafa kaa'ee maqaa kan gochi deebi'ee gandarraa mataa qabaafadhee akkaawuntii banadhee maallaqan qabachirran galfadhadhee
karoorfadhee dhufe. Garuu waan ariitii daruurii tokkotu na mudate jechuudha kana hedduutti. Innis immoo maal yoo jettan dura yeroon biyya Arabaa jiru boondii biteen ture. Boondii diraama 250 bitee boondii sanaa achitti diraama 250 san birrii Itoophiyaatti jijjiiramee as biyya keessaa jechuudha kan isin fudhachuuti dandeessanii. Boondiin sun waggaa 2010 kanan bitee 2010 bitee waggaa amma kana taa'ee barana fidee yeroon dhufu irraanfadheera. Boondiin maal akka ta'e kasaayyuu hin beeku. Achii guyyaa tokko gammii faanatu waraqaawwan tokko fattashnu keessaa fuudhee kuni boondiidha koo maallaqa isaa fudhateetti arga biyya dhuftennaan boondiin maalidha birriin kan maaliiti paaspoortii sirreessuu imbaasii deemnaanii kana naa kennanii diraama 250 irraa fudhatanii jedheen achiin booda lakki kun boondiidha baankii deemtee maallaqa isaa fudhachuu dandeessa naan jedhee achii waraqaa sana fudhadhee yeroon baankii deemu birri meeqa ta'eera jechuudha diraamni 250 birri meeqan fudhachuu qaba. Kun egaa seen gadda darbeedha. Birrii meeqa ta'eera birrii 17,546 akkas kana fudhattanaan jedhani. Achii mallaan jedhu yoo maqaa paaspoortii irra jiruun akkaawuntii qabaatte malee birriin kun tasuma sii galuu hin danda'u naan jedhani. Achiin booddee wanta godhu dhaabeen maqaa asirra isa duraan maqaa dhuunfaa kootti deebi'ee waraqaa mattaawqaa gandarraa baafadhee paaspoortichi kaa'ee maqaa sirra jirus gatee kan kootti deebiitti baafadha jedhe wanti sun cinqiitti na qabeenyaan maallaqa sanaa immoo fudhachuu waan hin barbaaduuf maquma asirra jiru kana fayyadameen akkaawuntii kana bane jechuudha. Maqaa paaspoortiirraa qabduun alatti yoo akkaawuntii qabaatte sarara sii galuu hin danda'u. Maqaan ati ittiin akkaawuntii banattuun maqaan paaspoortiirraa tokko ta'uu qabaa naan jedhan. Isinii galee achiin booda ishee birritti sana dhabuun barbaadu akkaawuntii maqaa kanarra jiruun kanan baafadhee jechuudha. Kana baafadhee birriin suni kan boondii sun asirra naa galee achumarraan itti dabalee birrii wayii immoo nama bira kaa'een dhufe Dubaayitti mucayyoon bira hojjedhaa ture ishee bira kaa'een dhufeera. Bakka hamma ganda deemii mattaawqaa baasii piroosesii waan tokko xumuree akkaawuntii biraa baafadhutti birriin nama bira taa'u sirriitti miti waan ta'eefu kanumarra galfachuun qabadhee waan qabu hundumaa asirra dirgimma. Maqaan asirra jiru maqaa paaspoortii jirudha. Isinii galee maqaa paaspoortii kanarra jirutu asirra jira jechuudha. Achii booda asirra galfadhee ani giiftiin keessaan birrii korka korra galfadhee reedhee zanaa fataa tunjichaa jiru jidduutti maaltu dhufa seetan seera haaraa. Seerri haaraan dhufe sun immoo naashinaal aayidii. Naashinaal aayidiin immoo maayini? Isinitti kan agarsiisa. Gudiidha. Nama natti bilbilaa irreessa abbaa kun dhaqa. Achiin booddee seerri haaraan bahee sun immoo maaliin yoo jettaan kuni aayidii kan Dubaayii jechuudha. Kan Dubaayii keessa ittiin jiraachaa turedha. Kun immoo kan Itoophiyaati. Aayidii kan Itoophiyaa keessatti amma baafadhe jechuudha. Seerri bahee sun namni kamuu naashinaal aayidii kana baafachuu qaba. Dirqamadha. Dura birrii 100 ba'aa ture. Amma gara 100tti siqee jira jechuudha. Inniyyuu fuulduratti adabbiidha. Adabbichi maal akka ta'e isinitti maashumarraan sirriitti caqasa. Achiin booda namni kamuu naashinaal aayidii kana qabaachuu qabaa gaafa jedhani ani maalan godhe seetani waraqaa yookaan mattaawqaa gandaa deemee maqaa gosa normaalii yookaan biyya keessatti ittiin beekamu kan maatiin gochiin na baasan kan waan hunduu ittiin na beekun mattaawqaa baafadheen naashinaal aayidii kana birrii 350 baafadhe jechuudha. Kunoshii kana naashinaal aayidii kana birrii 350 baafadhee biyyi nagaa see gaafan taa'u achii booda maal jedhu seetani duuba immoo deebi'anii dura gasinitti meera. Akkaawuntii kanaa maqaan asirra jiru maqaan paaspoortii irra jiru tokkodha. Maallaqa asirraan qaba. Kanarra maallaqan qaba. Maqaan isa paaspoortii kanarra jirudha. Naashinaal aayidii immoo maqaa biraatiin hin baase jechuudha. Maqaa gosa sirriitiin hin baase. Achi dhumarratti deebisanii maal nuun jedhu. Naashinaal aayidii fi akkaawuntii wal qabachuu qaba. Maqaan akkaawuntii irra jiruuf maqaan naashinaal aayidii ishee kanarra jiru tokko ta'uu qaba. Yoo tokko hin taane maqaan naashinaal aayidii irra jiru gara biraa kan akkaawuntii irra jiru gara biraa yoo ta'e maallaqni asirra jiru kun galii mootummaa ta'a. Isuma sirriisaa isuma dhugaasaa jala murame galii mootummaa ta'a. Yoo kana hin taane
maqaan ID ishee kanatti hin baafatteef maqaan akkaawuntii kana jiru tokko ta'a isa booda walitti konneekti ta'a wal qabataa jechuudha. Wal qabataa jechuudha. Anam akkamitti wal qabsiisa? Maqaan ani kan ittiin baase akkaawuntii ittiin baase kan biraa. Sababa isaa isinitti hime. Maqaan naashinaal ID ittiin baase kan biraa. Wayinee balaachuu sirruma dhugumatti maallaqa isin akkaawuntii irraa qabdan naashinaal ID wajjin waliin argu waliin qabanne yookaan wanti koodiin itti wal qabatu jechuudha. Baankii geessaniitu isaantu walitti konneekti isiniin godha. Akkaman godhama. Waan an godhu wallaalee achi maal gochuun qabaa deebisee akkaawuntii isa kanan baase immoo kan biraachuudha kunoo lama akkaawuntichi. Isa kana kan biyya baxaxaa jiru. Kanaaf kanadha walitti qabamanii isaan kanatu godina godhe achiin booddee dhaqee akkaawuntii ishee kana banachuudhaaf maallaan jedhu dura akkaawuntii biraa hin qabdu naan jedhan. Hin qabdu naan otoon hin qabu jedheeratee gaarii ture. Garuu immoo baankiin ani yeroo lamaan saayyuu akkaawuntii kanatti banuuf yeroo lamaan saayyuu deemu immoo tokkuma naan qabamaa jechuudha. Kanaaf dura naan qaban ture garuu sababa kana paaspoortii maqaa biraatiin baafadhee ergan biyyatti deebi'ee immoo wanti as chokkaayii ariitiitiin na mudate tokkotu jiraayyuun maqaa paaspoortii jiruun akkaawuntii banadheen maallaqa sanarratti galfadhee amma immoo akkaawuntiin ani maqaa paaspoortii kootiin baneef naashinaal ID'n koo wal arguu dide. Kanaafuu kan biraa jijjiirradhee maallaqa achirraa qabu sana gara kanaatti tiraansfer godhachuudhaaf gaafan jedhu kisiin naqa akka bigaayis akkamitti bakka kuni tasumaayyuu ta'uu hin danda'u naan jedhani. Tasumaa ta'uu hin danda'u naan jedhanii waaqayyo yeroo nama gargaaru nama isinii kenna. Achuma keessa jechuudha hundi isaanii hadurroota bakka. Hadurroota akkamittiin akka isaan nama aarsanii mucaa tokkoon argadhee waaqayyo garaa na laaffisee silaa maallaqni asirraa qabu akka qabeenya kootti maallaqa guddaadha. Akka ani qabuutti jechuudha. Kun hundumti galii mootummaa akkamittiin ta'a akka mantaareeshamu. Achiin booddee inni akkuma ta'utti bakki inni naa hojjetiyyuu bakka salaallatu miti. Bakki salaallatu miti. Yaa namni dhuunfaa isaa mana isaatti waan hojjetu qaba miti jedhee akkasittiin na deeggaree akkaawuntii kana naa banee achuma keessatti jechuudha. Shuk taamaan torbee tokko marmaaree isa dhugaa dubbachuuf torbee tokko jechuudha kanan marmaare. Akkaawuntii kana banachuudhaaf sababan akkaawuntii lama qabutti waan akkasii tasuma danda'amu seeraadha naan jedhanii achiitii marmaaree mucaa sana waaqayyo isaa eebbisuu gara deemutti danqaan isatti hin dhufiini achi akkaawuntii kana akkaawuntii haaraa naa banee maallaqa asirra jiru kana gara kanaatti tiraansferii naa godheetu kana wajjin walitti konneekti naa godhee jechuudha. Akkasittan jalaa bahe. Kanaaf isinis fakkeenyaaf nuti yeroo achi jirru maallaqa namarratti erguu amantaa dhabnaa yeroo achi dhufnu immoo intina viidiyoo isinitti dheerata dhiifama isin hubachiisuuf yaalaa jira gandandee ganaa galee wanti na mudate akka isin hin mudanne jechuuti barbaadini baadiyyaatti galuu dandeessu ariitiidhaan daddaftanii dhuftanii waan kana sirreeffachuun baay'ee nama rakkisa. Baay'ee akka achi ta'anii yaadan miti yeroon galuu harka qullaan galu kanaafuu paaspoortii kootiin maqaa kootiin ergeen galee paaspoortii kootiin immoo maallaqa baafadhaa maqaa paaspoortii jiruun akkaawuntii banadha maal waan jedhu kana warra maqaa keessa malee deemtan of eeggannoo taasisaa hin godhinaa tasuma maqaa paaspoortii jiruun akkaawuntii hin banatinaa yoo dhuftan akkuma dhuftaniin dafaatii ajattamaatiin maqaa keessan isa sirriitiin mattaawaqaa ganna deemtanii sirreeffattanii ulaagaalee jiru guuttattaniitu sanaan akkaawuntii banattanii akkasumallee saxxe sheenaatii adagaa sun kunoo naashinaal ID kana amma biyyi keenya naqaatee jirti naashinaal ID qabdi yookaan immoo kunoo ID kun amma Dubaay keessatti ID dha miti kan ittiin jiraannu isa kana asii immoo kana ta'ee jira kanaaf kan walitti konneekti godhachuuti dandeessu isiniin jedha viidiyoo isinitti dheeressuu kanatu na mudate waaqayyo na gargaare nama gaarii natti qabee yeroo gabaabduu yookaan torbee tokko keessatti na sirreesse maallaqa koollee akkana jalaan qabamne naa taasisee isiniin jedha haga xumuraatti dhaggeeffadhaa isin fayyadaa waliif sheerii godhaa wal hubachiisaa akkam akka ta'e viidiyoo laayik sheer gochuun dagatiina hagan deebi'utti fayyaa ta'a nagaa ta'a baay'ee.